Mere hordoftoonni Maammee Tiyuub. Hordoftoonni Maammeen hojii haarii isiniif qabatee dhufeeti jira. Maammee Tiyuubiin seenaa rasuulaa jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti qabadheetiin dhufee jira je'eeti dubbata. Maammee Tiyuub subscribe godhuun like share waliif godhuudhaan maammee haa jajjabeessinuun isiniin jira. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدى عباده بقصص الخابرين وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات وعلى آله وأصحابه الذين اتخذوا سيرته نبراسا لنشر الدين حتى وصلوا إلى جدار الصين شرقا وقلب أوروبا غربا. وبعد أحييكم بتحية الجنة وتحية أهل الجنة في الجنة وها هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee galanni kan rabbii nu uumeeti. Akkasuma rabbiin keenya fayyaa nutti tahee nagee nutti tahee asiin nu gahe alhamdulillah injaa. Deebi'ee gaa nabii keenya jaalatamaa kabajamaa kan eega rabbiiti amantaa jaalatamtuu filamtamtuu tana nu biraan gahee nagaa fi rahmanni isarratti haa jiraatuun jaa. Deebi'ee akkasuma ulamaa'ii teenyaa tan nurratti bu'aa bahii meeqa dabarsan tan yeroo isaanii ittiin qisaasan numaaf jecha waa hedduu godhan. Wallaahi ulamaa'ii teenyaa jechuun tan ambiyootarraa ilmii dhaalaa nu biraan gahan warra du'e rabbiin jannataan haa qananiisu, warra jiru ormii nu dheereessee galata isaanii jannataan haa qananiisuun jaa. Obboleeyyan kiyya maal qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolomtu. Anis hojii haariyaa tan jalqabarraa kaasee yeroo dheertuu yoo rabbi jedhe itti oofnu qabadheetiin dhufee isiinis siiratu sayyidinaa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam seenaa nabii keenyaa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam san qabadheetiin dhufee akkasumas seenaa sahaabota rasuulaa hundaahu kan waliin asii gadi laallu taanaa inshaallah rabbiin achiin nu haa gahu itti fufnaa. Warri gaa wanni kun gaariidhaa irra jirtaa itti fufii naan jettan komantii jalannu naa katabaadha. Warri hin taane naan jettanis komantii jalannaa godhaadha. Umaa inshaallah waliin oofnu taana arraaf mata dureedha. إن شاء الله ولد ديبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.